Yeroo ulfaa haati tokko sa'a meeqa rafuu qabdi kan jedhu ilaalla. Kanaan dura akkaataa itti haati tokko yeroo ulfaa rafuu qabdu kan ciisuu qabdu kaaseen jira. Kana description box keessa isinii kaa'a. Akkaataa haati ulfaa tokko itti rafuu qabdu kan jedhu. Amma immoo yeroo ulfaa haati tokko sa'a meeqa rafuu qabdi? Yoo sa'a dheeraa rafte rakkoo maaltu jira? Yoo hirriba dhabde immoo yookaan sa'a xiqqoo rafte immoo rakkoo akkamii mudachuu danda'a kan jedhu waliin ilaalla. Ji'a 3 jalqabaa sababa qaama keessa hangi dhiigaa fi hangi hormoonii piroojesteroon jedhamu dabaluuf hirriba rafuu barbaadu. Sirriitti rafu jechuudha ji'a 3 jalqabaa. Faallaa kanaa immoo ji'a 3 dhumaa akkuma gadameessi guddachaa deemuun akkuma garaan dabalaa deemuun haalli ciisichaa itti mijachuu dida. Akkasumas immoo ciniinsuun dhiyaachaa deemuun illee yaaddootti uumuudhaan hirriba gahaa akka isaan hin rafne waan taasisuuf sa'a dheeraa sireerra turuu jaallatu. Sa'a dheeraa ciisu malee hin rafani. Dhimmi isaaniif mijatu jechuudha haalli hirribaa. Ji'a 3 gara dhumaa. Akka dhaabbanni National Sleep Foundation jedhutti namni tokko haadha ulfaa dabalatee yoo sa'a 7 hanga 9 rafee fayyummaa qaamaaf sammuusaaf gaariidha jedhee kaa'a. Akkasumas gaariidhas gahaadhas jedhee yaada. Sa'a 7 hanga sa'a 9. 7 gadis gahaa miti, 9 olis gaarii miti. Kanaaf egaa hirriba jeeqamaa hin taane sa'a 7 hanga sa'a 9 rafuun gahaadha jechuudha. Haa ta'u malee sababa adda addaadhaan hirriba ciccitaa kan rafan yoo ta'e sa'a kanaa ol sireerra turuun barbaachisaadha jechuudha. Sa'a 7 hanga 9 jechuun sa'a rafamuu qabudha malee sa'a sireerra ciifamu miti. Takka takka soorrifni hin qabiin yookaan hirriba ciccitaa gidduu gidduutti ka'a. Kanaa ol ciisuun yookaan rafuun kan danda'amudha jechuudha. Akka waliigalaatti hirriba keessa sa'a 7 hanga 9 turuun gahaadha. Sa'a 10 ol rafuunis ta'e sa'a 7 gad rafuun daa'ima gadameessa jiru irratti rakkoo qabaachuu mala. Mee sa'a dheeraa rafuun rakkoo akkamii fiduu danda'a kan jedhu yoo ilaalle haati ulfaa tokko sa'a dheeraa yoo rafte rakkoo akkamiitti daa'ima irratti dhufuu danda'a kan jedhu yoo ilaalle dhiibbaan dhiigaa yeroo namni rafu gadi bu'a. Blood pressure yeroo namni rafu gadi bu'a. Yeroo dheeraaf rafaa oolu taanaan egaa haadholiin yeroo ulfaa akka daa'imni gadameessa jiru dhiiga gahaa hin arganne gochuun akka ulfaatinni qaama isaa xiqqaa ta'u. Low birth weight jennu akkasumas akka yeroo malee ciniinsuun dhufuu fi akka daa'imni gadameessa keessatti miidhamu fa'aa fiduu mala. Yeroo dheeraa yeroo ciisaa turan sa'a 10 ol dhiibbaan dhiigaa isaanii gad bu'aadha. Dhiibbaan gad bu'aa ta'uun kun immoo dhiigni gahaan akka daa'imni hin arganne taasisuudhaan daa'ima miidha jechuudha. Sa'a gabaabaa rafuun yookaan hirriba gahaa dhabuun immoo sa'a 7 gad rafuun immoo guyyaatti rakkoo akkamii fiduu danda'a? Hirriba gahaa dhabuun akka hormooniin guddinaa gahaa ta'ee hin oomishamne taasisuu mala. Growth hormone kan jedhamu hormooniin guddinaa yeroo namni rafudha jechuudha kan inni oomishamu. Sa'a gahaa rafuu dhabuun immoo hormooniin kun akka gahaa ta'e akka hin oomishamne taasisa. Kun ammoo ulfaatinniif guddinni daa'ima gadameessa keessa jiru akka hir'atu yookaan akka miidhamu taasisa jechuudha. Kanaaf hanga danda'ametti sa'a 7 hanga 9 rafuun gahaadha. Sanaa olis sanaa gadis gaarii miti jechuudha. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa. Chaanalii kanaaf haaraa taanaan subscribe gochuun dagatinaa. Turtii gaarii.